بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درسي خينيا خان كتابة قاعدة النورانية خيس جرة سنرى درسي كل لمفا غينيا جرة فلله الحمد. درسين كونغا أكا كتابنا كون ودو إسن الرحيم فيدمين إسن درحين دومنه جباتني قواتشو لقبتن غرر ماتي قد ديبتي جرتي درسين جتشو مرة قرآن بارتي برسيسو كما أنزل akka buufametti warra akkasiisan rabbiin haa taasisu. هي الدرس الثاني عشر الشدة. درسين كده لما فاخني الدرس الثاني عشر. لا منكم دال خيستي شمسية لا دال النكالتي وراني فردتي. الدرس الثاني عشر سين الرا قاموا مسار نجتو. الدرس الثاني عشر الشدة. درسين كده لما فاخني شدة الرايجتو. شدة لا شدة ملكني شدة لا هنو هم التوهيس خنجرو غنيجتو. علامة شدة لا تنا. هاي درسي كده لما فاخنا خيستي مالي وانت نتبرنو. درسين كده لما فاخني درسي خاني واني أدي سودوه مالي. درسين qubee eega baranneen booda ashkaala qubeelee kana waan isa jijjiiruutu jira. Waan waa jijjiiruutu jira. Ashkaala qubeedhaa waan jijjiiruutu jira jechuudha. Yeroo fathaa, kasraa, dhammaa kanaatu jijjiira jechuudha. Waan waa jijjiiru keessaa jechuudha kun fathateen, kasrateen akkasuma mallee fathaa, kasraa, dhammaa, sukuuna kuni waan qubee jijjiirurraa ashkaala qubeedhaa kan jijjiiruu jechuudha. Akkasuma ammas darsiilee dabarsinirraa qubee dheeratutu jira. Baa, bii, buu jennu kan fa'a. Kan gabaabbatus a, e, o hajuu kanallee fudhannee turre. Amma hoo darsii kana keessatti wanni barannu maali? Darsii kana keessatti wanni nuti barannu qubeen tokko fathaa qabaatee jabeeffamu, kasraa qabaatee jabeeffamu, dhammaa qabaatee jabeeffamu, akkasuma fathateen, kasrateen, dhammateen kana qabaatee jabeeffamu. Kanaa jechuu kan darsii kana keessatti nuti barannu. Darsiin kun eega shaddaa taheen booda hurufa shaddaadha jechuun maali? Ibaaratun an harfayni jedhan. Qubee lamarraa bakka bu'a shaddaan kun. Amma hamzaa fathaa baa shaddaa ab, baa fathaa baa abba waggootni fi jennu qubee lama dubbisu jirra. Yeroo tani fi qubee shaddaa kana dubbisnu makhrajni yeroo takka ol fuudhama. Irtifaa'atan waahidatan yeroo takka ol fuudhama. Qubeen shaddaa hundinuu qubee lama of keessaa qabdi. Qubeen tokko sukuunaa kan itti aanu harakaadha jechuudha. Haya eega kana taheen booda akkuma aadaa hogguutinii fi darsii asii duraa barannu keessatti qubee tokko dubbannee lama dubbannee ammas irra deebinee dubbanna. Baa, bii jennee baa fathaa alif sukuun baa, baa dhammaa sukuun buu, baa buu jenneeti irra deebinee akkasii fudhanna. Sadiifaa dubbannee irra deebinee fudhanna. Darsii kana keessatti akkasii miti jechuudha. Darsii kana keessatti kan gabatee kana keessa jiru ho'umatti dubbisna. Kan gabatee kan keessa jiru ho'umatti dubbisna. Abba, abbi, abbu
irra abbaa abbi jennee hin dubbisu. Abba ho'umatti dubbifama. Abbi ho'uma isaatti dubbifama jechuudha. Kanaafuu darsii kana keessatti egaa maali wanti dhokotu? Waan dhokotuutu jira. Waan hin mul'anne. Darsiilee biraa keessatti hogguutiin fi asii dura dabarsinee qaraanu qubeen sifti siidhaa ni mul'atti. Qubee sukuuna irratti sifti qubeedhaa ni mul'atti. Amma darsii kana keessatti sifti lama hin mul'attu jechuudha. Sifti lamaan hin mul'anne san sifti qalqalaadhaa hin mul'attu. Huruufni qalqalaa meeqa? 5 jechuudha. Utubu jad jechuutu waliin nuuf qaba. Sifti qalqalaadhaa ni dhokotti jechuudha darsii kana keessatti. Akkasuma hamsi keessaa sifti lamammaas ni dhokotti. Ta'aa fi kaafi. Amma hamza fathaa baa shaddaa ab jennee ba'a kana qalqalaa goonee hin mul'ifne. Qalqalaan ni dhokotti jechuu asitti. Sitti qalqalaa guutumatti ni dhokotti. Kanammoo sifa hamsiidhaa lamaatu dhokota. Ta'aa fi kaafi. Hamza fathaa taa shaddaa at jennee hamsii kanaas hin mul'ifnu jechuudha. Kaafi irrattis hin mul'ifnu. Kanaafuu sifti lama hamsi irraa ni dhokotti. Huruufa qalqalaati irraa immoo qutubu jadi guutumatti ni dhokotti jechuudha. Darsii kana keessatti waa lamaan kanaatu hin mul'anne. Amma gama darsiitti seenna. الدرس الثاني عشر الشدة همزة فتحة با شدة أب با فتحة با أب جنة هندبس ستي الكلام أخذت وانتف همزة فتحة با شدة أب با كسرة بي أبي همزة فتحة با شدة أب با ضمة بو أبو همزة كسرة با شدة إب با فتحة با إب همزة كسرة با شدة إب با كسرة بي إبي همزة كسرة با شدة إب با ضمة بو إبو همزة ضمة با شدة أب با فتحة با أب همزة ضمة با شدة أب با كسرة بي أبي همزة ضمة با شدة أب با ضمة بو أبو همزة فتحة با شدة أب با فتحتين بن أبن همزة فتحة با شدة أب با كسرتين بن أبين همزة فتحة با همزة فتحة با شدة أب با ضمتين بن أبن همزة كسرة با شدة إب با فتحتين بن إبن همزة كسرة با شدة إب با كسرتين بن إبن همزة كسرة با شدة إب با ضمتين بن إبن همزة ضمة با شدة أب با فتحتين بن أبن همزة ضمة با شدة أب با كسرتين بن أبن همزة ضمة با شدة أب با ضمتين بن أبن همزة فتحة شدة أت تا فتحة أت إيجام بك خلطانتي تعال توكو سكونا كبا توكو مو حركة سيفتي همسي داني دو خطي جنة دوانو أت أتي أتو إتا إتي إتو أتا أتي أتو أتن أتين أتن إتن إتين إتن أتن أتين أتن أسا أسي أسو إسا إسي إسو أسا أسي أسو أسن أسين أسن إسن إسين إسن أسن
والثن والثن الجا الجي الجو إجا إجي إجو أجا أجي أجو أجن أجين أجن إجن إجين إجن. درسين كان يسمر الترابطة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.